Kun Keelloo Miidiyaadha. Akkam jirtu kabajamoo dhaggeeffattootaaf daawwattoota keenya Kamisa Onkoloolessa 24 bara 2024 keessummeessaan keessan Anna Gumaata Sammaatii oduu har'aan isinitti hima. Harargeetti manni barumsaa qarshii miliyoona 60 oliin abbaa qabeenyaa obbo Yaadataa Junaddiin ijaarame kan jedhu jalqaba isin biraan ga'a. Itti aansee loltoonniif caasaan mootummaa namoota yeroo dheeraaf bakka hin beekamnetti hidhuun dararu jechuun Komishiniin Mirga Namoomaa Itoophiyaa himachuu, weerarri dhibee busaa Oromiyaa keessatti bal'inaan mul'atu yaaddoo guddaa ta'ee jiraachuu, Somaaliyaan sochiin Alshabaab babal'achuu keessatti qoonni waraana mootummaa Itoophiyaa olaanaadha jechuu wal duraa duubaan isinii dhiyaata. Dhumarratti dureessota addunyaa keessaa tokko ka ta'e Eloon Mask roobootii daa'imni keessatti dhalatu kalaquu isin dhageessifna. Haga dhumaatti nu caqasaa jechaa kallattumaan gara sanatti waliin dabarra. Harargeetti obbo Yaadataa Junaddii mana barumsaa qarshii miliyoona 60 oliin ijaarsisanii arjummaan maqaan isaa ka'eeramu abbaan qabeenyaa Oromoo obbo Yaadataa Junaddiin godina Harargee Bahaa aanaa Baddannootti mana barumsaa ijaarsisee xumursiisuu himameera. Manni barumsaa uummataaf ijaarame kun qarshii miliyoona 60 oliin akka ta'es baramee jira. Manni barumsaa kunis ijaaramee xumuramuun kaleessa eebbifamuu isaa hubatameera. Manni barumsaa aanaa Baddannootti ijaarame kun kadulloomee fi umurii waggaa 60 olii qabu haaressisuun bifa hawwataa fi miidhagaa ta'een akka ijaaramu taasifamuu isaa baramee jira. Mana barumsaa ijaarsi isaa qarshii miliyoonotaan fixe kana obbo Yaadataan ijaarsisanii uummataaf kennuus eerameera. Haaromsa ijaarsa mana barumsichaan boodas maqaan mana barumsaa kun obbo Yaadataan bakka buufameera jedhame. Kanaanis mana barumsaa Baddannoo sadarkaa tokkoffaa sooressa Yaadataa Junaddii jedhameera jechuun gabaasni nuti arganne ifoomseera. Manni barumsaa kun kaleessa bakka obbo Yaadataan jiranii fi keessummoonni argamanitti eebbifamuu isaa gabaasichi hubachiisee jira. Odeessa itti aanuun loltoonnii fi caasaan mootummaa namoota yeroo dheeraa fi bakka hin beekamnetti hidhuun dararu jechuun Komishiniin Mirga Namoomaa Itoophiyaa himate. Itoophiyaa keessatti iddoo garaagaraatti keessumaa Finfinnee, Oromiyaa fi naannoo Amaaraa keessatti namoonni humnoota nageenyaa mootummaatiin hidhamanii iddoon jiran osoo hin beekamin yeroo dheeraaf tursiifamu jechuun Komishiniin Mirga Namoomaa Itoophiyaa beekseera. Itti aantuun Komishinii Mirga Namoomaa Itoophiyaa Aadde Raakeb Mallasaa ammas namoota iddoo jiran hin beekamneen wal qabatee qaamoleen tika nageenyaa deebii hatattamaa haalaatan jechuun dubbatteetti. Adoolessa 2024 irraa kaasee humnoonni mootummaa namoota dhoksanii hidhanii tursiisuu eeruun iyyannoo namoota 52 olii qorachuun namoonni kunneen ji'a tokko haga ji'a 9 iddoo al-idilee garaagaraatti tursiifamanii gadhiifamuu Komishiniin Mirga Namoomaa Itoophiyaa ibseera. Taateen kun yaaddessaadha jechuunis hubachiise. Namoonni to'ataman kunneen karaa adeemsa seeraa hin guutiniin namoota uffata dambii hin uffatinii fi konkolaataa gabatee hin qabneen fudhataman jechuunis komate. Hidhamtoonni kunneen iddoo itti hidhaman kan hin beeknee fi nyaata gahaa kan hin dhiyaanneef ta'uu dabalee eereera. Akka ibsa Komishinii Mirga Namoomaa Itoophiyaatti hidhamtoonni kunneen yeroo gadhiifamanitti maallaqa 300 haga 1,000 geejibaaf oolu itti laachuun naannawa Finfinnee iddoo adda addaatti buufamani. Namoota hidhamanii gadhiifaman kana irraa odeeffannoo sassaabbachuu ibsi Komishinii Mirga Namoomaa Itoophiyaa addeesseera. Konkolaachisaan Machemeegaantaa Andu'aalem jedhamu magaala Finfinnee iddoo Bisiraat Gabriel jedhamutti to'annoo humnoota uffata dambii hin uffatinii jala oolfamuun gara iddoo mooraa Raashiyaa jedhamu geeffamuun ji'oota 7 keessa erga tursiifame booda bitootessa bara 2016 keessa gadhiifamuu komishinichi gabaaseera. Obbo Machemeegaantaan yeroo kana namoota lakkoofsaan 60 ta'an waliin hidhamanitti uffataa fi nyaataa fi bishaan gahaa hin argannes jedheera. Kana malees iddoon obbo Machemeegaantaan itti hidhamanii turan ifatti kan hin beekamne yoo ta'u namoonni to'annoo jala oolchan kunneen maallaqa keenya fudhachuun hidhamtoota gadhiisaa turanis jedheera. Odeessa itti aanuun weerarri dhibee busaa Oromiyaa keessatti bal'inaan mul'atu yaaddoo guddaa ta'ee jira. Oromiyaa keessatti waraana waliin walqabatee hojiileen dhukkuboota dursanii ittisuu laafuun dhaabbileen fayyaa bakka hedduutti wal waraansa gidduutti mancaafamuun hanqina qoricha dhibee busaatiin tatamsa'inni dhibee busaa hammaachuu hawaasni komateera. Keessattuu aanaalee godinoota Wallagga Lixaa, Qellem Wallaggaa, Wallagga Ba'aa, Buunoo Beddellee, Shawaa Kaabaa, Shawaa Lixaa fi kanneen biroo keessatti wal'aansa argachuu dhabuun lubbuun namaa gaagaamaa jira jedhame. Qorannoo biiroon fayyaa Oromiyaa torbee darbe keessa ifa taasise yeroo ammaa naannoo Oromiyaatti namoonni qorataman keessaa harki 39 ol dhibee busaan qabamanii jiru jedha. Haleellaa finxaaleeyyiin faannoo aanaa dharraa gandoota garaagaraa keessatti raawwataniin irra caalaatti jiraattonni ganda jirruu daadaa qe'ee isaanii irraa buqqaafamanii gammoojjii laga jaamaa keessatti dhibee busaan miidhamaa jirus jedhameera.
haleellaa humnoonni finxaaleeyyii faannoo raawwataa jiraniin karaan ittiin deemanii yaalamanis hin danda'amuu jedhame. Akkasuma godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Amuruutti hawaasni dhibee busaatiin miidhamaa jiraachuu himatame. Mootummaan qoricha dhibee busaa fi golgaa siree bal'inaan akka dhiyeessuu qabu kan himan ogeeyyiin fayyaa, hawaasni immoo corroqa bookeen busaa irratti wal hortuu dhangalaasuu fi namni mallattoon dhukkubichaa irratti mul'ate saffisaan mana yaalaa akka deemuu qabu hubachiisaniiru. Oduu keenya birootiin Soomaaliyaan sochiin Alshabaab babal'achuu keessatti qoonni waraana mootummaa Itoophiyaa olaanaadha jette. Dhimmi loltoota naga eegsisan biyya Somaalee keessaa qubsiisuu falmisiisaa wayita ta'aa jirutti biyyattiin filannoo waraanaa ofuma ishee akka adeemsiftuu himteetti. Yaada kanas Soomaaliyaan karaa ministeera dhimma alaa isheen yoo ibsattu, qondaalli Soomaaliyaa akka jedhanitti ergama nagaa kabachiisaa gamtaa Afrikaa dhufuuf biyyi kamtu Soomaaliyaa keessaa loltoota gumaachuu danda'a ka jedhu murteessuuf aangoo kan qabdu Soomaaliyaadha jedhan. Biyyattiin ergama ce'umsa gamtaa Afrikaa irraa gara ergama nagaa kabachiisaa haaraa yeroo ceetu murteen gumaacha loltoota dantaa biyyaalessaa fi birmadummaa Soomaaliyaa waliin wal simuu qabaa jedhe. Yaada kenne kanaan dabalataan dhimma Alshabaab kan ilaaleen Itoophiyaa qeeqee jira. Biyyoonni ollaa Itoophiyaa fi Soomaaliyaa wal himachuu itti fufuun ergama nagaa Soomaaliyaa eegsisuu jedhuun loltoonni Itoophiyaa bobbaafamuun sochiin Alshabaab akka dabalu taasiseera jechuun ministeerri dhimma alaa kun komateera. Loltoonni Itoophiyaa bulchiinsa ishee keessaa akka bahan gaafataa akka turte Soomaaliyaan ergama nageenyaa eegsisuu torbanoota muraasa booda xumuramuu hordofee bakka saakabuu keessatti hirmaannaa loltoota Itoophiyaa ofii ishee akka murteessitu ibsiteetti. Ministeerri dhimma alaa Soomaaliyaa ibsa baaseen biyyoota loltoota isaanii Soomaaliyaatti bobbaasan 5 keessattuu loltoota Itoophiyaa irratti xiyyeeffachuun ergamichi sochii Alshabaab dabaluun alatti bu'aan inni argamsiise muraasaa jedhe. Kanaafis sababoota hedduu katarreesse ministeerichi ergama nagaa eegsisuu itti aanee gaggeeffamu keessatti loltoonni Itoophiyaa akka hirmaatan akka hin feene ibseera. Ergama nagaa Soomaaliyaa tasgabbeessuu ka gamtaa Afrikaa jalatti taliigamu ilaalchisee ga'ee Itoophiyaa fi Soomaaliyaa irratti xiyyeeffachuun ibsa ka baase mootummaan Soomaaliyaa waldhabdee biyyoota lameen gidduutti mudate akka qormaata guddaatti hireera. Soomaaliyaa keessatti irra jireessaan Alshabaab irratti xiyyeeffachuun ergama nagaa eegsisuu gamtaan Afrikaa gaggeessaa ture keessatti ga'ee loltoota Itoophiyaa olaanaa ture. Soomaaliyaa fi Itoophiyaan dhimma ulaa galaanaa irratti erga waldhabdeen hamaa keessa seenanii as aangaa'onni Soomaaliyaa loltoonni Itoophiyaa ergama gamtaa Afrikaa jala jiran biyyattii keessaa akka ba'an irra deddeebiin gaafataa jirti. Kanaan dura Soomaaliyaan ergama nagaa eegsisuu gamtaa Afrikaan taliigamu keessatti ga'ee olaanaa qabaachaa hin turre. Kan itti aanee hojiirra oolu keessatti garuu akka biyya birmadummaa qabdu tokkootti ga'ee murteessummaa akka qabaachuu qabdu ibsiteetti. Hirmaannaan biyyoonni taasisan ilaalchisee ibsa ministeera dhimma alaa biyyattii keessatti akka eerametti mootummaan Soomaaliyaa olaantummaan hoogganuu qabaa jedha. Birmadummaa biyyattii mirkaneessuu irratti xiyyeeffachuun ergama Soomaaliyaan olaantummaa akka dursuu qabdu eereera ibsi kun. Gama kanaan hunda caalaa Itoophiyaa irratti ka xiyyeeffate ibsichi Itoophiyaan addatti kophaa ishee tarkaanfii dhimma Soomaaliyaa ilaallatu fudhachuun bulchiinsa of dandeesse biyya ta'uu ishee labsattee bulaa jirtu Somaalilaand waliin waliigaltee ulaa galaanaa mallatteessuu kaase. Waliigalteen akkasii birmadummaa Soomaaliyaa akka sarbu eeruun xiyyeeffannaan guddaan Itoophiyaa irra ta'uu ibsee ministeerri dhimma alaa Soomaaliyaa. Itoophiyaan waliigaltee seeraan alaa bulchiinsa kaaba biyyattii waliin taasiste birmadummaa keenya kasarbuu fi wal amantaa nageenyaa eegsisuu keessatti murteessaa ta'e yaaddoo keessa kagalchuudha jedha ibsichi. Itoophiyaan biyyattii keessaa waraanni ishee akka bahu fedhan qabdu. Soomaaliyaan garuu raawwatee waraanni Itoophiyaa biyya ishee akka hin seenne irra deddeebiin himaa jirti. Oduu keenya dhumaatiin Elon Musk roobotii daa'imni keessatti dhalatu kalaqe. Sababa ulfaatiin lubbuun harmoolii hin darbin ejjennoo jedhu qabatee hojjetaa akka jiru Elon Musk roobotii ulfooftuu kalaquun isaa ijoo miidiyaa hawaasaa ta'eera. Roobotiin kalaqamte kun sanyii kormaa fi kadhalaa walitti makamuun erga simattee booda baatii 9 baachuun ilmi namaa akka dhalatu taasisti jedhame. Kanaanis dubartoota ulfaa sodaatan kanneen yaaddoof miidhaa ulfaan dhufu yaadda'aniif furmaata akka ta'etti himamaa jira. Elon Musk teknooloojiiwwan ajaa'ibsiisoo ni ta'u jedhamanii yaadamne kanneen haalli isaanii hedduu wal xaxaa ta'e kalaquudhaan beekama. Dhiyeenya roobotiiwwan hedduu oomishuuf sagantaa qabatee akka jiru akkasuma bilbila haaraa chaarjii fi waayifaayi mataa isaarraa qabu oomishuu dabalatee konkolaattota hedduu kalaqa haaraa ta'an fidaa jiraachuusaa gabaasuun keenya ni yaadatama. Egaa dhaggeeffattoota keenya odeeffannoon har'aaf qabanne kana fakkaataa ka guyyaa boriin haga walitti deebinutti nagaan nuuf tura.